Jira jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Hawwiyyeessee Entertainmentii nageenya keenya kan jaalalaa fi kabajaa qilleessa irra ga'ee isin biraa goo jedha. Wanti inni irraa dubbachuu dhufee Oromoo Walloo yeroo ammaa miidhama liyyuu haayilii poolisoota Amaaraa minishaadhaan miidhamaa jiranii fi lubbuun isaanii ba'aa jirturraa dubbachuudhaa fi dhugaa dubbachuun uummata Wallootii sagalee ta'uu qabna. Uummanni kun karaa hedduu miidhamutti jira. Liyyuu haayiliin Amaaraa Oromoo Walloo lola keessatti madaa'e jechuudha. Guyyaa kaleessaa lola madaanii kan lubbuun isaanii namoota 5 ba'e sanirraan kan madaanu hospitaala Shawaa Roobitti seenuudhaan warroota miidhamanii jiran achitti ajjeesuun himamee jira. Dhugaa dubbachuun hedduu tokko namatti dhaga'ama. Maaliif uummanni kun uummata miskiinaa daangaa ofii bichaa kabachiifachuudhaaf uummata jireenyuma isaa san achi keessa kan jiraanne buqqaasuudhaaf liyyuu haayiliin Amaaraa akkasuma lolli karaa hedduun itti dhufa. Karaa Affaariitiinis yeroo baay'ee uummanni sun ni miidhama. Uummanni sun rakkoo hamaa keessa jira. Uummata kanaaf sagalee ta'uu qabna. Uummata kanaaf gurra ta'uu qabna. Uummanni kun uummata hoggaa 150 sirna naafxanyaatiif buluu didee lafa ofii irratti itti lubbuu wareegaa turanidha. Walloo jechuun biyya gootaatii, biyya gootummaa Oromoon qabdu diinatti mul'iftee yoo jenne namatti hin xiqqaatu. Walloon uummata akkasiisanii uummanni kun ammas dararamutti jira. Uummanni kun kaleellee haqa ofiitiif dararamutti jira. Uummata kanaaf gurra ta'uu qabna. Uummata kanaaf warri aangoorra jirtanis mootummaanis jechuudha. Uummata miskiina du'aa jiru kana uummanni kun akka hin duune cinaa dhaabbadha. Liyyuu haayiliin Amaaraa minishaan Amaaraa jechuudha. Uummata Tigraayititti kan dura waraana Eertiraa wajjin achi fixaa ture amma gara Oromoo deebi'anii yoo ilmaan Oromoo fixuun kun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuuf wanti baay'ee nama gaddisiisu keessaa jechuudha. Halkan eda achumatti jechuudha namni tokko odoon salaatanii gara mana ofii deemuudhaaf deemanii lubbuu isaanii liyyuu haayiliin kun ajjeesaniitiin reeffallee maatiin akka hin fudhanne godhamuudhaan sanirraan dubbiinis ka'ee duras dubbiin hima jira. Sanumarraanis itti jabaate dhugaa dubbachuudhaaf cubbuun ilma namaa kun garaa isin maaliif hin nyaanne jedhaan baay'ee tokko natti dhaga'ama. Seenaa jalaan baatanii karaa rabbiitiin illee jechuudha. Namni tokko nagaan bahee galuun isaa dhabamee jira. Lubbuun namaa bakka akkuma wayii taatee jirti. Kanaafuu hawaasa keenya hin dararinaa. Uummata miskiina hin dararinaa. Saba kana ofitti qabaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Uummatni Wallootii namni hunduu gurra ta'uu fi qabdanii gurri keenya gara hawaasa keenya Walloo ta'uu qabaa. Oromoo Walloon jalaa kufutti jiranii waan ta'eef hundi keessanuu sagaleen keessan achi ta'uu qaba. Warroonni yaani kiyammaa surratti golbaa warri haga ammaa turtiin wajjin gootan hundi keessanuu hedduu galatoomaa turtii gaarii.